Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a fulbaana 7. Guyyaa kanatti kabajamaa fi galateeffatamaa kan ta'e hangafti Phaaphaasii Iskindiriyaa Abbaa Diyoosqoroos ni boqote. Innis abboota hangafoota Phaaphaasotaaf isa 25ffaadha. Waa'ee amantaa ishee sirriitiif qabsuura guddaa erga qabsuuree booda boqonnaan isaas odola Gaagiraa bakka inni itti baqatee turte keessatti ta'e. Kunis akkasidha. Gara yaa'ii mootiin Marqiyaanos walitti qabeetti yeroo isa waamanetti baay'inni isaanii 636 kan ta'e yaa'ii guddaa arge. Akkasis jedhee yaa'ii hammi kun akka yaa'u kan taasise amantaa kanarratti mudoo maaliitu argamnaanidha jedhe. Isaanis yaa'iin kun kan walitti qabame ajaja mootichaatiinidha jedhaniin. Innis akkas jedheen yaa'iin kun utuu waa'ee ulfaataa gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosii ta'ee ani taa'ee afaan Waaqayyoo naaf kenneen nan dubbadha ture. Garuu yaa'iin kun kan walitti qabame ajaja mootichaatiin erga ta'ee mootichi akka barbaadetti haa gaggeessu jedheen. Kana boodas kabajamaan Diyoosqoroos xalayaa hangafti Phaaphaasotaa Room Liyoon erge kan Kiristoos isa tokkicha walooma yookiin tawaahidoo booda amala 2 fi gorsa 2 kan taasisu barumsa ganiinsaa kan of keessaa qabu tarsaase. Hafuura qulqulluudhaan kan dubbatu kabajamaan Diyoosqoroos yaa'ii sana duratti akkas jedhee hubachiise. Nama ta'uu isaatiin gara mana cidhaatti kan waaman gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waaqummaa isaatiin bishaan gara daadhii wayiniitti jijjiiruun isaa inni danda'a waan ta'eefi namummaa fi waaqummaa hojii isaa hundumaa adda kan hin baane inni tokkodha. Dabalataanis jecha hangafni Phaaphaasotaa Iskindiriyaa Abbaa Qeerloos dubbate akkas jechuun hubachiise. Waloominni jecha qaamaa ta'ee akka walooma foonii fi lubbuu, akka walooma sibiilaa fi abiddaatti jechuudhaan akka ragaatti caqaseefi. Isaan kun amaloonni garagaraa erga waloomanii tokko ta'anii abbaa ulfinaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin masii tokko, gooftaa tokko, amala tokkoo fi gorsa tokkodha malee lamatti hin himamu jedheen. Yaa'ii walitti qabame kana keessaas isatti falmuudhaaf ija kan jabaateen argamne. Isaan keessaas duraan waa'ee gantuu Niistiroos jedhamuuf yaa'ii Efesoon irratti kan argaman jiru. Isaan kunis dubbii jallisanii mooticha Marqiyaanosii fi haadha manaa isaa Biriikiliyaadhaan dhimma amantaa irratti hangafa Phaaphaasii Iskindiriyaa Abbaa Diyoosqoroos irraa kan hafe ajaja keessaniin kan mormu hin jiru jedhaniin. Qulqulluu Diyoosqoroosis gara mootichaatti fidan. Isaan wajjinis hangafoonni Phaaphaasotaa gurguddoo fi episkooposonni yaa'icha keessa turan jiru. Ganamaa kaasanii hamma galgalaattis walitti falmaa oolanii. Kabajamaan Diyoosqoroosis amantaa isaa ishee sirrii hin jijjiirre. Mootichii fi mootittiin isatti aaranii akka reeban ajajan. Kanaaf isaanis akkas godhan. Ni reeban, areeda isaa ni buqqisan, ilkaan isaa ni cabsan. Kana boodas areeda isaa buqqa'ee fi ilkaan isaa buqqaafames walitti sassaabee gara Iskindiriyaatti erge. Kunoo firiin amantaa ishee sirrii kanadhaas jedheen. Episkooposonni yaa'ichaaf walitti qabamanis gidiraa Diyoosqoroos irra ga'e arganii baay'ee sodaatan. Kanaafis wanti isarra ga'e isaanirra akka hin geenyeef mootii gantuu Marqiyaanosiin wajjin walii galan. Arraba isaanii Si'ool keessatti muramuuf jiruunis Kiristoos amala adda addaa 2 qaba jedhanii kitaaba mootichaa keessatti harka isaaniitiin barreessanii mallatteessaniif. Qulqulluun Diyoosqoroosis deebi'anii xalayaa barreessan sana akka fidaniif dhaammate. Akkuma ofii barreessan innis waan barreessutti fakkaate. Inni garuu abboonni keenya duuka bu'oonni kan barreessan
seenaa amantaa ishee sirrii kan abboonni keenya episkooposonni 318 warri amantaan isaanii sirrii ta'e Niqiyaatti walitti qabamanii nuuf tuman irraa adda kan ta'e hundumaa xalayaa isaatiin miljalee kitaabichaatti barreessee isaan foo'ee yookiin isaan maganee. Mootiin gantuun sunis itti dheekkamuudhaan gara odola Gaagiraa jedhamutti ukkaamsanii akka fudhatan ajajee. Isaanis ni fudhatan. Isaan wajjinis episkooposonni biyya qaa'u abbaa Maqaars ni deeme. Kanneen biroonis monoksoonni 4 kan miliqan jiru. Episkooposonni 636 kan ta'an seera ittiin bulmaata mataa isaanii Qeedoonitti baafatan. Kabajamaa Diyoosqoroos irraas bakka ukkaamsanii fudhatan sanatti episkooposonni biyya isaaniitii gidiraa guddaatu irra ga'e. Episkooposonni garee Niisxiroos waan turaniif Diyoosqoroosiin baay'ee miidhe. Hamma Waaqayyo harka isaa irratti raajii fi ajaa'iba gurguddaa argisiisuttis ni dadhabsiise. Namoonni odola sana keessa jiraatan hundumtuu ni sagadaniif, ni kabajanis, ol kaasanis. Waaqayyos warra filate bakka hundumaatti isaan kabaja'oo. Abbaa Diyoosqoroosis abbaa Maqaarsiin ati biyya Iskindiriyaatti gonfoo wareegamummaa fudhachuuf jirta jedheen. Kana boodas amantoota daldalan jiraatan wajjin gara Iskindiriyaatti ergee. Innis akkuma raajii dubbatameefitti qabsuura isaa achitti xumure. Abbaan kabajamaan Diyoosqoroos garuu qabsuura isaa bareedduu erga xumuree booda galanni Waaqayyoof haa ta'uutii Waaqayyoon tajaajilee jireenya isaa ishee darbitu kana bira darbee deeme. Gatii amantaa isaatii gonfoo isaa fudhatee gara boqonnaa bara baraatti galee. Kan inni boqotes achuma odola Gaagiraa jedhamutti, foon isaas achuma kaa'an. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaan abbaa kanaatiin nu haa fayyisu. Eebbisaas nu wajjin haa ta'u bara baraan ameen. Guyyuma kanatti haati Yohaannis Cuuphaa kabajamtuun Elsaabeet ni boqotte. Kadhannaa isheetiin kan argamu eebbi isheen wajjin haa jiraatu bara baraan ameen. Guyyuma kanatti episkooposii gablaa kan ta'e kabajamaan abbaa Saawuriyaanos ni boqote. Abbaan abbaa qulqulluu kanaas Abriisiyaanos jedhama. Qulqulluun kunis filosoofii biyya Ateenaa barate. Itti aansees gara Qisaariyaa deemee barumsa isaatiin hundumaa barate. Dabalataanis gara magaalaa Roomeetti deebi'ee barumsa mana kiristaanaa barate. Waggoota muraasa keessattis kitaabilee waadaa duraa fi waadaa haaraas ni qo'ate. Kana boodas warri isaa maallaqa hedduu tilmaama hin qabne dhiisanii fi boqotan. Bakka maallaqa sanaas dachaa 100 fudhachuu fedhee ulfinni kan ta'uuf Kiristoosiif kennuu barbaade. Mana keessummaa kan rakkattoota hiyyeessotaa fi godaantota itti simatu ijaare. Biqiltootas ni dhaabe. Hojjettoota firii baatanii isaaniif fidan taasise. Bakkeewwan hiyyeessotaa fi rakkattootaaf hojjetaman kunis hamma har'aatti maqaa isaatiin akka waamamu godhe. Bulchaa biyyaa kan ta'e eessumni isaas mootii Roomee Anooriyoos fuulduratti akkas jechuun isa yakke. Akkuman ulfaataa wangeelaan waadaa galetti ani maallaqa koo Kiristoos biraa dachaadhaan waan argadhuuf isaaniifan kenna jedhee facaase. Taateen kunis mooticha ni gammachiise. Baay'ees itti gammadee, baay'ees jaallate. Akka inni mana mootummaa isaarraa adda hin baaneef mootichi Anooriyoos isa ajaje. Yeroo hundumaas mana kiristaanaa deemuudhaan halkan guutuu dhaabbataa bulu. Mootiin Anooriyoos hojii monoksootaa waan hojjetuuf uffata mootummaa isaa jalatti wayyaa gaddaa uffata ture. Baatiiwwan sana keessa hangafa Phaaphaasii biyya Roomee kan ta'e ture abbaa Yoonaakidaanoosidha. Isaaniifis Saawuriyaanos saba baay'ee irratti episkooposii akka ta'u Waaqayyo ibseef. Hangafti Phaaphaasotaas baay'ee jaalatee kabajes. Tasuma akka isarraa adda ba'us hin fedhu ture. Hundumaa biratti jaalatamaa ta'e. Waa'een isaa mootii Qunxusxinii Tewodoosiyoos biratti dhaga'ame. Namoonni hundumtuu akka isa kabajan yeroo argetti dadhabbiin isaa jajuu gati dhabees akka itti hin taaneef bakka sana dhokatee deeme. Ergamaan Waaqayyo biraa ergameefis itti mul'ate. Gara biyya gablaa deemee lubbuu hedduudhaaf abbaa kawaalaa akka ta'u ajaje. Halkaniin ka'ee ba'ee deeme. Uffata monoksummaa isaa erga uffatee booda duuka bu'aan isaa Tewodoosiyoos isa wajjin ture. Ulfinni isaaf haa ta'uutii Waaqayyos amma inni kawaala gablaa ga'utti fuuldura isaa deemtee kan qajeelchitu mankoraakurii kan fakkaattu gaarii ifaa isaaf erge. Bakka sanatti abbaas amantoota kawaalichaa yookiin aab maneetii kan ta'e
nama qajeelaa tokkotu ture. Dhufaatii qulqulluu Saawuriyaanoosiin gooftaan keenya mul'ataan isa hubachiise. Gara isaatti ba'ees isa simate. Nagaa erga gaafatee boodas gooftaan keenya waa'ee isaa mul'ataan akka itti hime dubbate. Arjummaa gooftaa keenyaas baay'ee dinqisiifatan. Oduun isaas biyyoota hundumaatti dhaga'ame. Lakkoofsi isaanii kan hin beekamne namoonni baay'een isa biratti wal ga'an. Mootichi Tewodoosiyoos kabajamaa Saawuriyaanoosiif kawaala kan isaa ijaaran namoota baay'ee, namoota aangoo qabanis hedduu ergeef. Ergamaan Waaqayyoos keessa isaaniitti bakkeewwan kawaalli itti ijaaraman murteesseef. Lubbuuwwan hedduus kan jajjabeessuu fi kan tasgabbeessu ta'e. Ulfinni isaaf haa ta'uutii Waaqayyoos harka isaatti ajaa'iboota gurguddoo raajiiwwan hedduu hojjete. Isaan keessaas mucayyoo hojjetaa waraanaa biyya Gablaa irra seexanni bulee. Hoogganaan waraanaa sanaanis Saawuriyaanoosiin biyya kanaa hin mariitu taanaan mucayyoo kee gadhiisee hin ba'u jedheen. Hoogganaan waraanaa sunis yeroo kana dhaga'etti ka'ee gara Saawuriyaanoos deemee waan seexannitti jettee dubbate. Dabalees mucayyoon isaa akka fayyisuuf kadhate. Qulqulluun Saawuriyaanoosis akkas jedhee xalayaa barreesseef. Ulfinni isaaf haa ta'uutii maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin gadhiisii ba'i. Abbaan ishees xalayaa sana fudhatee gara mucayyottii sanaa deeme. Yeroo sanatti mucayyottii irraa seexanni ni ba'e. Isheenis ni fayyite. Lammaffaas hanga loltoota guddaa ta'anii namoonni yakkamtoonni hedduun walitti qabaman. Gara kawaala kabajamaa Saawuriyaanoositti seenanii diiguuf barbaadan. Ulfinni isaaf haa ta'uutii Waaqayyoos isaan irratti dukkana buuse. Waan tokko utuu hin argin halkan 3 fi guyyaa 3 ta'an. Qulqulluun Saawuriyaanoosis akka dhiifama isaaniif godhuuf imimmaan isaa lolaasanii kadhatan. Inni gara bakka isaan irraa dhufanitti isaan gaggeesse. Lammaffaas kawaala sana keessa bulchiinsa isaa jala kan jiraatan monoksoota hundumaa keessaa kan dhukkubsate yoo jiraate isaan irraa kadhatee isaan fayyisa. Isaanis jajjabeessa. Hundumtuu hamma akka ergamaa Waaqayyoo fakkaatanitti illee sodaa Waaqayyoo isaan barsiise. Akkas ta'e. Maqaan isaa Falaataawos kan jedhamu episkooposii biyya sanaa mul'anni tokko Waaqayyo biraa itti mul'ate. Bakka isaa qulqulluun Saawuriyaanoos episkooposii ta'ee akka muudamu bare. Yeroo sanattis gara uummataatti ergee Waaqayyo waan isa filateef qulqulluu Saawuriyaanoos akka muudamu ajaje. Yeroo sanattis mootonni qajeelonni Anoorewoosii fi Arqaadewoos gara biyya Gablaatti fudhatanii episkooposii isa muudan. Firootaa fi tuuta ijoollee Waaqayyoo sanaas eeguuf jecha qabsuura guddaa qabsuure. Biyya sanattis seera Musee beekuu isaatiin kan baay'ee boonu nama Yihuudii nama maqaan isaa Siqxaar jedhamutu ture. Innis qulqulluu Saawuriyaanoos wajjin walitti dhufee falme. Garuu dubbii afaan qulqulluu Saawuriyaanoos keessaa ba'u dhaga'uu hin dandeenye. Kana booda ulfinni isaaf haa ta'uutii gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos qulqulluu Saawuriyaanoositti mul'ate. Namichi Yihuudiin kun kana booda gartuu warra Waaqayyoo eebbisee yookiin kabajee keessaa tokko ta'uuf akka jiru itti agarsiise. Namichi Yihuudiin sunis gara mana isaatti yommuu galetti bakkeewwan baay'ee nama dhiphisan, bakkeewwan gidiraa guddoo abjuu isaatiin arge. Sagalee guddaa akkas jedhus dhaga'e. Dhiphinni bara baraa guddaa ta'e keessa kan jiraatan gantoonni Yihuudoonni warri fira keetii warri Iyyasuus Kiristoositti hin amanne bakka isaan jiraatan ilaali jedheen. Bulees namichi Yihuudiin kun gara qulqulluu Saawuriyaanoos dhufee miilla isaa jalatti kufee sagadeef. Kiristaana akka isa godhuufis ni kadhate. Achumaan isas maatii isaas fi namoota biyya isaas cuuphaa kiristaanummaa cuuphe. Yihuudoonni hafan hundumtuu hoogganaan isaanii kiristaana ta'uu isaarraa yeroo dhagahanitti amantoonni cuuphamanii kiristaana ta'anii. Akkasumas namoonni Nimooxoos gara kiristaanummaatti akka dhufaniif qulqulluun Saawuriyaanoos ni kadhate. Isaan garuu hojii isaaniitiin waan of tuulaniif tole hin jenne. Isaan ormi gara isaaniitti yoo dhufe fuula isaanii biyyoo naquu, eenyuyyuu waa arguu hin danda'u. Qulqulluun Saawuriyaanoosis namoota of tuultota kana gara kiristaanummaatti deebisuudhaaf imimmaan isaa lolaasee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kadhate. Waaqayyo isaan qofatti dhibee hamtuu fide. Kiristaanota irraa garuu hamtuu hin geenye. Akkuma biyya Misiritti yeroo dheekkamsi Fara'oon loltoota isaa fi warra Misiritti ajajame Israa'eloota irraa immoo hin geenye ta'e.
Ji'ootuma sana keessa namoonni falfaltoonni yookiin mortoonni sun jecha qulqulluu Saawuriyaanos dhaga'anii waan fudhachuu didaniif rukuttaan kun akka isaan irra ga'e hubatanii gara qulqulluu Saawuriyaanos dhufanii dhiifama isaaniin taasise. Kiristaanota akka isaan godhuuf gaafatan. Innis wawwaannaa isaanii kana dhaga'ee barsiisee cuuphee maatiiwwan gartuu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isaan taasise. Biyyattiin kunis guutumaatti maatii tokko, waldaa tokko taate. Seexannis jaarsa huccuu ciccitaa uffatu fakkaatee ni iyye. Akkas jedhee qarqaraa hanga qarqaraatti kallattii arfaniin ni dhiphifatte. Biyya Misirii keessattis monoksoota ciccimootu guute. Biyya Roomee keessattis hangafa Phaaphaasota kan ta'e Yoonaakindaanoos achi keessa jiraata. Qosxanxiiniyaa keessattis Yohaannis Afwarqeetu jiraata. Bakki kun kan koo ta'e naaf hafeera jedheen ture. Kunoo Saawuriyaanos harka koo keessaa fudhate. Akkasis ta'e namoonni Faaris Anooreyoosii fi Arqeedoosiin waraanuu barbaadanii xalayaa erganiif. Mootonni qajeeloon kunis xalayaa sana qulqulluu Saawuriyaanosiif ergan. Innis xalayittii sana dubbisee deebii xalayaa sanaas mootota Anooreyoosii fi Arqeedoosiin hubachiisee akkas jedhee barreesseef. Nuti kan Kiristoosiin erga taanee mootummaan keenya kan Kiristoosidha. Akkas erga ta'e meeshaalee waraanaa fi loltootas hin feenu. Waaqayyos mootota darban wajjin ta'ee haala hamiinsaa akka isaan oolchuu fi diinota isaaniis haala kamiin akka mo'atan isaan yaaddachiise. Osoo soomni guddaan hin ga'iin namoonni Faaris qaana'anii isaan biraa deeman. Waa'ee Yohaannis Afwarqees gara episkoophositti yeroo fidanitti mootittii Awdooksiyaa gorsee itti dheekkamees ture. Dhimmi ari'atamuu Yohaannis inni hamaa waliigaltee tokkoyyuu hin qabu. Mootittiinis gorses yeroo dhaga'u dideetti gara biyya isaatti deebi'e. Geggeessota yookiin dirsaanaa fi abboommiiwwan hedduus barreesse. Manneen kiristaanaa namoonni qajeeloon kun keessa turanis hamma har'aattillee ni jiru. Qulqulluun Saawuriyaanos ni dulloome. Umuriin isaas waggaa 100 ta'e. Foon isaarraa adda ba'uu isaan duras guyyaa 10 ergamaan Waaqayyootti mul'ate dadhabbii addunyaa kanarraa boqonnaatti akka inni ba'u itti hime. Kana boodas uummattoota waamee seera Waaqayyoo eeguudhaan cimanii akka jiraatan isaan ajaje. Nagaa fi jaalalaan boqote. Lubbuu isaas harka uumaa isaa Kiristoositti kennate. Episkoophosiin biyya Qoophiroos Ephifaanos boqotee waggaa 2ffaa. Yohaannis Afwarqee boqotee waggaa 1ffaatti ture. Foon isaas akkuma seeraatti uffata qulqulluudhaan kafananii faaruu fi galata baay'ees faarfatanii ulfinaan awwaalan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu. Eebbisaas nurraa bulu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana namoonni 2000 qulqulluu Faasiledas wajjin du'an. Daas nama biyya Gaangiraaf, Naawulaa episkoophosii biyya Anxookiyaaf, Phexros monoksichaaf guyyaa yaadannoo isaati. Guyyaa yaadannoo dhaloota haadha giiftii keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii kan taate qulqulleettii Haannaati. Eebbisaanii nurra haa bulu bara baraan. Ameen.